Eeti. Jaartii شوف فكنت أفهم سجلي دائما توبيقي إنه مجرامي ati jaartiin tiyya yoo dhuftellee fati jaalallee ofii sodaaturraa naka jaartii qabu sawwaya jaartiin tiyyan dubbattu sheeka. أما برفتي ديسني أما سمعت أنا مالي جسي فدي أصلي لما دواتي Fidee wal isin barsiisa yoo barbaadde anama fidee wal isin barsiisuu danda'a akkas kunoo fidee. Wal isin barsiisuu? لا Isiin jaalattu masaanuun jaalattu asli achi biratti ani nasiyummaa siidhaama yoo na Aboo dhiistee suurri natti ga'e nu bira nagaan tura bakka wal agarraa yoo dandeette keessan si erga. dhageesse وجيت يعني دوستي achi booda Money power jette faranjiin money power. waan tana qubna garii naa godhadhu garaan illee isin narrifatu atillee natti hirrifatini narraa akkasii hin burraaqini jettee namaa immoo hin dhagayini asli obboleessa kee argatte kino ani hin jira as biratti waan jiruun waan tasa gadhaa booda waan jiru inaasuuf naanafate. Akkam jette? أي لقيت Maa itti lubbuyyee booyuuf taata asirra gisee inni haasa'u sagalee isaa kana dhaga'uu hin dandeettu. أنيو Ati yeroo inni haasa'u waatu si huu. Hoy si keessaa dhumeera jedhumaan si gaafadha. Akka durii miti jaalalli kiyya si keessaa dhumeera. والله كان سيجرا والله جالتي دنتي لا دران ما كان بيتا دران برسنتي دي برا دي باس جالي دما برسنتي دي برا شنطة سجالة شنطة من جرتو Shantamuma san naa qabeeti. Waan jedheef. ما لما دي مشاني قد يبوف ديمتي Laala shantama san qabii biyyaan gahi yoo dhuftallee biyya si keessa haa dhuftu. Shantama san immoo amaanatitti haa ta'u biyyaan gahi haala biyyaa irra laala. شنطة مثلا بيا قلان مو إنا لا Shantama san ilkaan hin qabi qarfan. أصلي وجيدي يا نادو Jechuun shantama san inni أنا galiin مثلا إني أنا ملال سلامة إذا تنخ خايدي إن تابس خنا بوردي إن النار خنا كنا خكول دي فلا خنا ما وان دي بس عندي دي بدي أنا ما فدو مني Itti naan itti waan hin fedhan. Ani wanni hanga ammaa si faana na tursiise iyyuu naachuraalii kee kana sii galee keessi kan kee qulqulluu gubbaan kan kee illee akkanuma qulqulluu paawudariif jinni jaankaa kana hin qabdu. Noormaalii naachuraaliidha ati sii galee ayyotii ta'e nata durii sanii nagarte akkasitti si ilaala si. Kana waan ta'eef natti tolta. Waan ta'eef meekaappii jinni jaankaa diddibateerii maalii kanaan fataashoo hin ammaallaltu jedhe. Ani kana ammaallalteen kana boojitee nu kinoo naachuraalii kee kana. Uumama kee garaa qulqulluu kee kana waan ta'eef gara saniin nan fudhatin sii galee gara si yoo godhena jaalataa karaa badda karaa sanii amma karaa badda karaa irraas beelleessan gaafa waa ol dhaabatte illee gad dhaabatte aqwaamii kee hin jijjiirin waa hunda kee hin jijjiirin akkanuma itti fufu. هاي كنا خنا هون دي بدي كيسا أنا خايدي كيف بيجوا جراف انتوان hin taatu tiimi asii akka zamanaa kana ta'uu heddi. kanuma hooyi akkuma dhufte kana itti fufi. والله Wallaahi qeensa hoo kaa'atte akka itti waa nyaattu hin qabdu akka itti udhattu hin qabdu warran saraan qeensa kaayataa bara. وجيت يا دوستي Kan dibatanillee siif hin fayyadu sii galee naachuraaliidha uumama. Amma warra qeensa kaatu tokko shan salaati. Haatuma Khadija maarree every warra qeensa kaatu tokkochi. Shintibeet iyyuu seenaa jedheeti. Nama dhukkubsaa namatti hin dhiisu yaanii bar. Kaayattee hin beektu ati. نعراسي خنا نقول كخايد قويا رزقيا بشان دفع كنا فرق النجاة فدينا رابين جت ويلي قاعد بس يوان تكفتين خا Aruuza godhattee turte ati. Guyyaa aruuza sii kaa'atte. Yoo na aartuu isa poost gootii miikino wanni isiin hambistu hin jiru Paakistaanii, Indoneeshiyaa, Habashaa, Araba. Aruuza godhattee turte ati Arafaat. Guddi yoom dhageette ati waan baay'ee danda'ee faana jiraan. Aan durummaa qabditti hin taa'u. Akkana. Umriin kee meeqa lubbu? Lubbuyyee. أصلي نعرف ديم دورة بسا
No, no, no. Wallah, anda ay mati ko si Beka wan anda 20 di da magadi segara. Ay namni xiqqashaan hin heerumu. Wanta ka jaaladhaa fi bar naachuraal Warri yoo giddin qabee kenne malee amma ati sila bakka heerumanii san geettee waan heerumanii sanuyyuu amma ati afaanumaan hin jaadhama jetta malee waanuma sanuu waan beektooti fakkaatu margitee akka siraan ol. Waan dhiiraaf dubartii wal jaalattuuf sanuu waan beektuun seeyu baran. hin dhageenye waan isiin naan jette bar jannanni lammaffaa lafarra jiraachuu si agarsiisaa naan jette. Maali jette? Jannanni lammaffaa lafarra jiraachuu isaa si agarsiisa naan jette. Osoo na fuute. Jaalala sii kennitee moo? Kennuurraa jaalala kennuu beekuurraa jannanni lammaffaa lafarra hin jira hangaati jettu takka. Lafa jala gadi guddatte argite wanti. Hojii ta'e nyaaddu wallaahi fatiisaa hojii ta'e nyaaddu. Kanaafuu isii nama qallaalee miti isiin nama jaalalaati. Ajaa'iba qabda wallaahi ati. Hin dhageenye ati waa akka Hin dhageenye wallaahi. lubbuyyee maa sobde. Itti himnee? Hin himti yaara waan dhoksitu isiin. Jaalallee isiillee jahaffaallee akka meeqa jana amma meeqa janaa janaartu soo jettee gaafattee waan jiru si himti. Kanaaf walii gallaana yeroo baay'ee. Jana jahin bakka masiifaa ga'uudhisi. Amma ati asliyyee alaa kulle raqaba kee amma gizee gasta raabaan ennatti erge waashappii itti nagee. Hayyee si'eera. Bakka nu biraallee suhurri ga'ee deema nagayaan bulaa boruu yoom galta amma ture bariite miisin birallee. Laa hin bariin hawaatu qoshoo fi ganaadha. Innaa barri kanaan inni jira. Boru aladaa isniina iidaan karaa ni deemaniree. Boru gali bakka. Boru konkolaataan argattu? Moojaha. Guyyaa meeqa deema konkolaataan aga harar aga jijjiga? Hin turu. Akkaan dhageetti guyyuma takkan isaa guyya lama. Ganama kaatee jijjigaa galaa jijjigarraa waliin argatta. Guyyuma lama amma fakkeenyaaf magaalaa hoduun tana iska jijjigaa guyya lama ni deemtaa innaa jijjigarraa ni galta. Alaa kulli guyya lamatti ni galta. Sa'a saddeet qofa jedhan kunoo aga jijjiga bakka jirtu. Wallaa. Wallaa. Namitti hin galti dhiiftiiree namoota fudhattee. Namoota fudhattee. Namitti bar sababa fatii irratti baran fatii jecha waamee kan dhabe wallaahi. Innaa inni sannaan beeku nama kanaa kana maaliif wajji faana ture sammuutii wareersa nama waan dabare hin beene namni kun naa jechaa waan kana ta'e naa jechaa waa hunda dabee nama hin beene wajji maaltu isa faana nu oofeen. Ama bakka dalagaa jirtaa mi'a garar sa'a saddeetii jetti ijoollee. Ama Bakka dalagaa jirti bakka dalagaa jirtaa mi'am Alaa hin jiru. eessa jirta? Bakka biraan hin jiru. Amma dalagarra hin jirtu ati? Hin jiru. Manna haaraa dhaqi ilaali kaa ganama. Ayyee. Asli waan ta'aa ofoo keessaa naasuunaan sin taatimma. Ayyee. Akkasitti dhimma fatii yaada qabdu kan daddumma nagee lubbuyyee gogoytu nurraa deesse. Yaa. Bakka ammallee yaada kennan baree ani sirraa argaa jira akka fageetee jiru garaan kee fagaatee jira ani amma yaaduma keessan boodame waan haasawaasaa ammatti onni haasu. Mirga qabda. Viidiyoo irra intalli takka irratti intalli takka haasuutiin irra sheer godhanii turan. Fatiin. Naareen ati immoo miira keessan seenii waan namni jedhamu kan maal siin jedhan? Maaltu miira keessa sana takka fa'aati badhaati jaalala miidiyaa enfooloon guddifachuu kana malee innaa jaajatee qabaattee. Ani duruu foo jaajatee qabaattee namni hedduu asli keessaan naa dabalan nama warri miidiyaa irratti haasunu san walaa immoo walaa waasappii guutuutti naa dabalan ijoolleen. Innaa inni indaa'u naa dabaluu dhise yoo nan dabalee na jedhaan kasu kun jaalala miidiyaa barbaadde dobbareessa qabuutaa naa miti. Sokoddu. Afaan biyyattii sana akkasii sokoddu.
Ana miti namni ati lubbuyyee jettee yeroo itti gubdee Jidduun itti ga'a. Arrabni jidduun itti ga'a. Miira si ana kun arrabaa miti. Asli homaa sitti fakkaatin kun wama jirutti. Si gorsaa jirti. Wama wal jaalatu akkanuma. Arrabaa miti si gorfataa. Kun arrabaa miti. Yoo na jaalatte silaa jaatii qubna garitti ana. Na qabaate. Isaan na dawwaltee nu hojjaa soota. Namarratti. Innaa Yeroo kenniifuu qabda yeroo kenniif. ani moo isa. Fati yeroo kenniifati. Okay. Innaa silaa jaatii na qabaatte akka nama tokkotti warri miidiyaa irra gujaa sun guutuu san alaa kulli imo na dawwala WhatsApp na dawwala. Faayidaan qaban sunniin imo warri dawwalan si himee be'an. Agulii waan wali nama kennanii sitti aslii ni hubatta amma as bira maal goota. Onneen takka. Warra imo sanniin dhiisi gaalu buyyaa amma ni amma isaan siin daggafu sii galee achi biratti. Dhugaa keessa anaafatti asuma waliin haasofna. Isaan waataafi wama takka nagaa qabdaa jedhee qofa si gaafadha yeroo rakkoo wayii sirra gahedheen gadda dhageetti hin badde jennaan keessaan sii bilbile achi booda sii bilbilee hin beeku yeroo rakkoo akkasii sii bilbila si dubbisa achi gara kanaan waan asii si argaaruuf sii bilbille anillee dalagamaaf biizii ta'a. Kaayyatti jaalala tanuma miidiyaa irra gujaa haasofte. Nama rakkoo wayii si mudate qofa sii bilbila argiteemi amma dheengaddaa akkana taate jennaan sii dawwale. Achi as immoo anu biizi wanni kiyya akka malee biizi dhiifama si argaara immoo hin taphataa taate kanumaaf si dhiise waan sanirraaf immoo bakkuma amma siin jenne kanatti gaa achi booda haasofna waa'ee kenna dhiisi mee gabaabsa dubbatiin amma uummanni asirraa kun waan gaariin seen muluun isa. Niin dubbadha. Dhiisi uummanni keenya qabu. Dabarus niin dubbadha. Dhiisi har'aaf boru maal bultii jarattu beekaa namaan beeku uummanni as hin ta'uuti wanni akkasiin ta'u dhiisi. Anas hin jedhe dhiisi. Anas hin jedhe irratti dhagaye. Sanniin dhiisaa dhagaye tarma miidiyaa irra wajjin soite miidhuu marra bonda gootu barbaaddadhu ani silaa jaatii naa qabaattee keessaan naa dawwalteeti kun nagariin itti haasofte jiruun deenya akkamii waa'ee jireenya kan nyaasofte ture miidiyaa irra lubbuyyee hirriibaan na bilcheeffachuu dhiisi. Lubbuyyee maal hin beektu akka sa'aatii maan qabne hin beektaa miikino. Hirriibaan na bilcheeffachuu yeroo na dabarsu siigee jira na shawwaduun bacharraash. Okay? Siif taatee kun asirratti. Asliin jira akkana kana siin jaaladhaa arafaa jettee haajii rabbinaa siinuu. Akka meeshaa yeroo biraa haasofna hin jenne amma aslii maali? Yeroo ittiin qabnu dhaabbate. Kenna feetee akka filaadu akka namaatti ittiin himtu waan jiru asirra da'iin itti himin. Ana. Yeroo hin qabna waan jiru haasofna jedhin isa amma booda haasofna. Successful erga taate booda achi booda milkaa'ina booda haasofnaati maal taate waan kanneen. Aslii gaafate kaasi gaafadha aslee. Salaamu alaikum hojii. Yaanni isaa kun amma yaada akkam jirume amma gadi fageenyaan akka nama tokko gizee ilaalte. Gubuuti. Maa asli dhugaa jiru dubbadhuga. Amma ani milkaa'ina si booda gaafa siin biyya kanaa galtii jettee. Asli hojii ta'e nyaaddu. Booda waliin haasofnaa jedhaa jiraami. Hojii ta'e nyaaddu asli. Achi booda waliin haasofnaa siin jedhaara lubbuyyee sii galee. Namni hundi waliin nun jaalatu siin jedhuun beekaa bar uummanni amma asiin illee. Amma Dubaay kanatti akkam goran beeytaa? La Arafaatitti hasaara. Biyya inni jiru kanan beeku Dubaay kanatti akkam goran beeytaa Arafaat? Wayyiyyee asli. Jaartii ijoolleen Dubaay janajjantii sanbooda hin fuutii ijaazaa dhufte warraan ta'anii miitiree hin ulfooftii gidee isiin dhaluu kaate. Karabiyya qajeelchan. Ayyee. Gaafa isin biyyatti qajeelchan tabira asin janajjanuu eegala. Ayyee. Kanaaf amma wanni gaafa biyya galte si bilbilaa inni jedhu kun ana sodaachisa amma amala akkasii kana qabdi ijoolleen dhiiraa yeroo baay'ee biyyatti gidee kaanne. Amma namni amma gidee ati wuccaa garii jirtu yeroo sii kennine. Biyyatti akkamitti yeroo sii kenna? Warruun. Dhiisate dubbii diinaa hin fudhatin. Warruun. Nama biyyatti akkatti hin barre amatti akkatti hin bartuu jettu Oromoon. Akkan. Maati biyyatti akkatti gargar bartu. Wal beekurra wayyaati. Akka dhibeetutti hojii deema gana. Bakka akka yoo jarjartee deemuu barbaadde wanni na sodaachistuuf hin jiru lubbiyee. Anamma ansitti mee na obsuu hin dandeenye biyya bakkaalaas wanni an godhu hin jiru natti hin jarjariin gaa. Fayyee isaan naa dawwale waan isa hojii haasa'u hin qabaa. Keessa. Ati maal keessa yeroo kennuufi dafati. Akka namni gaafata keessa namichi gaafa. Waan baay'ee itti himachuu barbaadde
Keessa. Keessa yoo yeroo galite maal ta'a? Asli jaartii si dhufe eebenne kaa. No, seenaa. Yoo dhuftellee rakkoo.